Nama YouTube channel kun erga eegalerraa kaasee eessarraa ka'ee eessa gahe kan jedhu video gabaabduu kana keessatti ni ilaalla. Hojiin online irra jiru tokko huyyuu hin jiru kijiba keeti kan jedhudha. Commenti kana asirra dubbisuu dandeessanii. Channel kan koo create kan godhe jechuudha. Bara 2020 akka farajootaatti YouTube channel kan koo guyyaa 28tti yeroo ammaa kana qarshiin inni argamsiisaa jiru $249. Kuma 32 fi 619. Qarshii naannoo jedhe asirratti YouTube channel kan koorra qarshii Itoophiyaadhaa qarshii 269 fi 500 jechuudha. Hojiin online guyyaa san ka'ee isiniif kafalu tokko illee hin jiru. Guyyaa 30 hojjettanii ergasii kafaltiin isiniif kafalama. Akkasii miti. Hojii qonnaallee fudhatan hadhuma facaaftee hadhuma firii argachuu hin dandeessu. Yoo yaa shamaar kafuun akkam jirtan dhageeffattoonni YouTube channel Soof Maraab. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabu jecha. Video keenya kanarraa keessatti commenti kanarratti yaada qabuu fi akkanumallee YouTube channel kun erga eegalerraa kaasee eessarraa ka'ee eessa gahe kan jedhu video gabaabduu kana keessatti ni ilaalla. Commenti kana akkuma masarratti argartan hojiin online irra jiru tokko huyyuu hin jiru kijiba keeti kan jedhudha. Commenti kana asirra dubbisuu dandeessanii. Hangam commentiin tun dhugaadha yookaan immoo online irra dhuguma hojiin online hin jiru kan jedhu ammoo hundi keessanuu karaa social mediaatiin argartanii garuu video kana keessatti YouTube channel kan qofarratti wanta hojjedhe isinitti agarsiisa. Baay'een keessan nagaafachaa turtanii online irratti hangam hojjetta kan jedhu commentiiwwan tokko tokko ni arga. So YouTube channel keenya eessarraa ka'ee eessa gahe kan jedhu video kana keessatti isinitti agarsiisa. Video kana wanti isinitti agarsiisu salphamatti hojii online hojjechuu akka hin danda'amne isiniif ibsuudhaaf. Hojii online yeroo jedhamu lafuma kaatee hojii online tokko hin hojjedhe jette hin danda'amu. Garuu bu'aa bayii qaba. Bu'aa bayii san keessa erga darbitee booda firii ati argattudha kan si gammachiisus kan itti fayyadamtu. So waggaa 5 dura yeroo ani YouTube channel kan koo kana create godhu YouTube channel baay'een hin jiru. YouTube channel kanarraa immoo qarshii akkamitti argachuu danda'an iyyuu gaafiidha. Hojii online hangana hin bal'anne wanti hojii online jedhamu kun hin jiru jechuudha. Platformiiwwan yeroo san kafalan keessa karaa website fi karaa YouTube qofa kan turan. So ergasii immoo TikTokiin dhufee jira, platformiiwwan adda addaa dhufanii jiranii, akkanumallee karaa Telegramaatiin hojii hojjechuun, cryptocurrency sirriitti hojjechuun wantoonni bal'aan jechuudha. Hojiiwwan online kunneen achi boodaadha kan dhufan. So YouTube channel kan koorraa yeroo ammaa hangam argachaa jira kan jedhu isinitti agarsiisaa dursarratti. Ergasii immoo ka'umsa YouTube channel kan kooti eessarraa ka'ee eessa akka gahe isinitti agarsiisa. Sababni kana isinitti agarsiisuuf akka irraa baratanii fi hanga dhumaatti nafaana tura. Gara barnoota keenya kanarratti osoo hin darbiin warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan itti wal bartan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabadha. Dai gara barnootichaa egaa gabaabinumatti YouTube channel kan koo create kan godhe jechuudha. Bara 2020 akka farajootaatti jechuudha. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti immoo bara 2012 irratti create kan godhe jechuudha. Akkuma asirratti argitan August 4 bara 2020 waggaa 5 har'aati jechuudha. So YouTube channel kan koo create kan godhedha guyyaa kana. Ergasii yeroo ammaa kana subscriber 85,000 ol horateetiin jira. Akkanumallee videoowwan 558 YouTube channel kanarratti fe'amanii jiranii. Akkanumallee namoota miliyoona 2 oltu YouTube channel kanarratti kan daawwate jechuudha. So gabaabinumatti infoon YouTube channel kan kooti kana fakkaata. Ergasii immoo video yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanatti yookaan YouTube channel kanarratti gallakkise mixiqqoo isin dhageessiseetiin akka irraa barataniif wanta baay'ee irraa baratan waan ta'eef jechuudha. YouTube channel kan koorratti yeroo jalqabaatiif videoon an gallakkise. Akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoonni koo warri na dhageeffachaa jirtan hundi keessanuu kuni yaa tuubii gadaati. Yaa tuubiin kun haaraa kan banamedha. Haaluma kanaan miseensa yaa tuubii kooti ta'uuf subscribe gochuu hin dagatina. So YouTube channel kanarratti yeroo jalqabaatiif jechuudha kan gallakkisee waggaa 5 dura jechuudha. Yeroo jalqabaatiif video an YouTube channel kan kooti irratti gallakkiseedha. Akkuma asirratti argartan video editingiin hin jiru, quality'n sagalee hin jiru. Akkanumallee akkuma asirratti argartan sagaleedhaan yeroo san kan dhiyaachaatiin isiniif dhiyeessaa ture jechuudha. So nama 468 waggaa 5 har'a dura kan ilaale nama 468 namni baay'een isin ilaale. Maaliif asirratti wantoota dogongora baay'ee raawwachaa irratti turedha kan agarsiisu jechuudha. Asirratti akkaataan itti tiitiliitti barreessaa ture, asirratti immoo thumbnail'n itti fayyadamaa ture, descriptionin itti fayyadamaa ture, taggin itti fayyadamaa ture. Kunniin hundumtuu sirrii miti jechuudha. Waggoota 5 dura video yeroo jalqabaatiif ani YouTube channel kan koo irratti gallakkiseedha jechuudha. Inni kun inni lammaffaadha immoo video lammaffaadha immoo akkaataa itti TikTok banachuu dandeessan jedhee yeroo jalqabaatiif TikTok yeroo dhufetti jechuudha. Video jalqabaatiif an hojjedheera akkaataa itti TikTok banachuu dandeessan, TikTok account mataa keessanii banachuu dandeessan jedhee isiniif hojjedheera. Innis August 23 bara 2023 irratti kan gallakkiseedha. YouTube channel kana sagalee kanas daawwadhaa.
YouTubein gada akkuma beekamu viidiyoowwan adda addaa isinii gadhiisuu irratti argama. YouTube kana deeggaruudha subscribe. Egaa ko dhageeffatan jechuudha viidiyoo gabaabduu tana keessatti illee wanti jiru maalidha? Sagaleen quality sagalee dipi akkanumallee editingin wanti tokko jiru. So beekumsa kana hin qabu jechuudha YouTube channel kan ko. So waggoota kanneen shanan booda immoo YouTube channel kan ko yeroo ammaa kana monetized ta'ee qarshii hojjechuu irratti argama. Akkanumallee namoota baay'ee horatee jira, namoonni baay'een ni daawwachaa jiru jechuudha. Mee haala amma YouTube channel kan ko itti argamu immoo haa ilaallu. Egaa gara YouTube studio YouTube kan ko yeroo seentan akkuma asirratti argattan YouTube channel kan ko guyyaa 28 tti yeroo ammaa kana qarshiin inni argamsiisaa jiru $249. Duratti hojiin online irratti hojiin hojjetamu tokko illee hin jiru. Ni soofda ati ka isa jedhu kana akkamitti akka faalleessu isinitti agarsiisuu barbaadeeti. Akkuma asirratti argattan guyyaa 28 kana irratti YouTube channel kan koora $249 dha kan hojjedhe jechuudha. Kireet godhee kan hojjechaa jiru. So ji'a jaanillee itti seenee ni ilaalla. Sababni isaas $249 jechuun immoo gara Itoophiyaatti immoo hirreetiin haa ilaallu salphumatti jechuudha baay'isneeti gara Itoophiyaatti jijjiirree mee haa ilaallu kaalkuleet haa goonu hangam akka ji'a tokko keessatti hojjechaa jirru ilaaluudhaaf kana irraa baratanii fi dhageeffatan ko isin qarqara $249 baay'isu 131 dha doolarii yeroo ammaa kana kan ittiin baankiin daldalaa ittiin yeroo sharafaatiin jiru jechuudha doolaara takka. So isaa yoo beeftan akkuma asirratti argattan 32,619 dhufa. So ji'a tokko keessatti yookaan guyyaa 28 keessatti YouTube channel kan ko qarshii 32,619 wow nama jechisiisu. So taa'eetiin waggaa 5 booda isa kana erni gochaa jira jechuudha ji'a jahan jechuudha. YouTube akkuma baay'een keessan beektan guyyaa 21 hanga 26 guyyaa xumuraa ji'a xumuraa irratti jechuudha. Kaffaltii keessan isiniif kaffala karaa baankii keessaniiti. So gabaabinumatti ji'a jahan isa kana create godhee online irraa hojjechaa jira. Egaa kana yeroo isiniif ibsu doolaara hanganaa kana kan argachaa jiru bu'aa bayii baay'eetu jira. So waggoota jalqaba YouTube jalqabu sirratti bu'aa bayiin jiru keessaa tokkoffaa karaa ittiin viidiyoo ittiin waraabduu beekumsa dhabuutu jira. Lammaffaa immoo viidiyoo akkaataa ittiin edit gootu beekumsa dhabuutu jira. Sadaffaa immoo YouTube channel kan keerratti yoo hojjette viidiyoo illee yoo gallakkifte YouTube inni kafalamoo hin kafalu. Akka ammaa kana beekumsi bal'aan hin jiru bakka itti beekumsa irraa argattu bal'aan hin jiru. So challengeewwan baay'eetu jira jechuudha yeroo YouTube jalqabutti. So challengeewwan kanneen ofii kootii irraa baradha YouTube channel kan koorratti yeroo baay'ee waa'ee YouTube dha gorsa kan kennuuf kanaaf Itoophiyaa keessatti yeroo an YouTube eegalutti namoonni baay'een waa'ee YouTube barsiisan hin jiru. Keessattuu afaan Oromootiin hin jiru jechuun ni danda'ama. Waggaas 5 dura jechuudha. So an karaan irraa baradhe namoonni an ilaalaatiin ture ijoolleewwan Banglaadeshii akkanumallee ijoolleewwan Hindii kunniin baay'inaan yeroo san YouTube irratti algoritmii kanarratti sirriitti galeefii jira waan ta'eef irraa hojjetanii isaan na ilaala. So isaanuma ilaaleetiin jechuudha YouTube channel kan koorratti research godhe video akkaataa ittiin gallakkisan akkaataa ittiin edit godhan akkaataa ittiin immoo YouTube channel keessan irratti akkaataa ittiin guddifachuu dandeessan akkanumallee karaa kafaltii akkamitti monetize gochuu akka dandeessan monetization inuu hin kafalu kan jiru sobaadha yeroo san anas kan natti fakkaataa ture. So ergasii immoo YouTube channel akkamitti monetize gochuu akka dandeenyu akkamitti qarshii irraa argachuu akka dandeenyu waa hundayyuu erga baree booda kaffaltiin yeroo jalqaba YouTube naaf kafale euro 75 yookaan immoo doolaara 100 fi wayiidha yeroo sanitti jechuudha jalqaba naaf kafale jechuun yeroo sanitti kaffaltii yeroo sanitti qarshii 3,000 fi akkas 3,000 wayiidha yeroo jalqabaatiif kaffaltiin ani YouTube irraa argadhe yeroo sanitti hedduu tokko gammade. Sababni isaas maalidha bu'aa bayiiwwan baay'ee keessa waan darbeef jechuudha waggaa 2 boodaadha jechuudha kaffaltii kan argadhe YouTube irraa waggaa 2 kaffaltii tokko osoo hin argatin wanta tokko osoo hin hojjetin YouTube hojjechaa ture. Video gallakkisaa ture. Baay'een keessan har'uma ol kaatanii online irratti har'uma qarshii argachuu qabdan har'uma kiisa keessan seenuu qabaadha. So yeroo baay'ee online irratti yeroo nama barsiifnu namoonni baay'een har'uma platformii sanarra seenanii har'uma hojjechuu qaban har'uma kaffaltii argachuu qaban har'uma duroomuu qabanidha. So waggaa 2 boodaadha ani YouTube channel kan ko monetized godhe euro 75 yookaan doolaara 100 fayyada yeroo sanitti euro 75 argadhe jechuudha. So YouTube kan isinii euro 70 yookaan immoo doolaara 100 yoo guutanidha kan isinii kaffaltii kafalu. So doolaara 249 ji'a ta'u guyyaa 28 keessatti yeroo sanitti immoo yeroo jalqaba san kaffaltii san argachuudhaaf ji'a 2 hojjedhe. Ji'a 2 hojjedhe ji'a 2ffaarratti kaffaltii euro 75 yookaan immoo doolaara 100 fi wayinaaf kafalee jechuudha. So bu'aa bayiin jiru hedduu tokko bal'aadha jechuudha. Waggaa 2 osoo kaffaltii tokko malee hojjechuu jechuun viidiyoo gallakkisuu, viidiyoo edit gochuu, viidiyoo yeroo hunda waraabuu, sa'aatii sirraa fudhata wanta kanneen hundayyuu keessa darbeeti jechuudha. Kan yeroo san hojii YouTube irraa kaffaltii argachuu danda'e. So baay'een keessan hojiin online kun baay'ee tokko salphaadha. Warroota isin fakkaatuuf gaafii kanarraa akka fayyadamtan abdiin qaba. Mee walumaa galatti immoo YouTube channel kan koorraa hangam argadhe kan
jedhu analytics YouTube channel kan gooteera seenee haa ilaallu. Gabaabinumatti wanti kana isiniif ibsuuf namoonni hundumtuu akka isiniif galuuf barbaadeeti. Asirratti live time ni goona. Ergasii immoo kaffaltii hanga ammaatti YouTube irraa an argadhe ilaaluu dandeessanii. Akkuma asirratti agartu YouTube channel kan koo erga kaffaltii eegalerraa doolaara 3,850 argadhee jira. Kana jechuun gara qarshii Itoophiyaatti yeroo jijjiirtan qarshii guddaadha jechuudha. Keessattuu barumsa irratti hirmaattanii damee barumsaa irratti tichii kanarratti nama baay'een ilaalamuu dhabuu dandeessanii. Namoonni yeroo baay'ee entertainmentii kanneen barbaadan waan nama kolfisiisu, waan nama taphisiisu, waan nama arrabsu, waan siyaasaa kana barbaada namni yeroo baay'ee. Ani immoo isa kanarratti hin barbaadu barnootaadha. Dandeettiin kan koo nama barsiisuudha. Gaheen guddaan jechuudha. So doolaara 3,850 jechuun doolaara 3,850 jechuun mee baay'isaatii hangam akka argadhe isinitti agarsiisa. Baay'isuu 130 takka jennu mee yeroo sanii doolaari takka yeroo sanitti qarshii 50 waan ta'eef maximum goonee haa ilaallu. Mee doolaari takka qarshii 70 yoo ta'e maximum jechuudha. Kan ammaatti walitti baay'isuu 70. So ergasii immoo qarshii naannoo hojjedhe asirratti YouTube channel kan koorra. So gabaabinumatti qarshii naannoo isirraa hojjedhe jechuudha. Qarshii Itoophiyaadha qarshii 269 fi 500 dha jechuudha. So qarshii kana jechuun qarshii xiqqaa miti jechuudha. Kan irraa hojjedhe kan irraa irra godhe qarshii dabalataa hojii kan koo kan qabu irratti dabalataan kan argadhu jechuudha. So waggoota darban shanan kana keessatti YouTube irratti YouTube algoritmii irraa kaasee akkaataa YouTube itti banattan akkaataa itti YouTube keessan monetize itti gochuu dandeessan YouTube akkamitti guddifachuu akka dandeessan platformii YouTube dha hundayyuu sirriitti barnoota gahaa irraa argadheetiin jira jechuudha. So kanaafiyyuu isinis hojii online yeroo jedhamu hojii online irratti wanti isin yeroo hunda dogongortan maalidha? Hojiin online guyyaa san ka'ee isiniif kafalu tokko illee hin jiru. Platformiin kamiyyuu hojiin akkuma hojii mootummaa tokko yoo dhaqxan biiroo seentanii hojjechuu guyyaa 30 hojjettanii ergasii kafaltiin isiniif kafalama. Akkasii miti namni kamiyyuu qaxarame jechuudha. Hojii qonnaallee fudhattan hadhuma facaaftee hadhuma firii argachuu hin dandeessu haruma facaaftee jechuudha. So akkasiidha hojiin onlineis. Hojiin online kunis wanta ati build gooti. YouTube channel kan koo jalqabarraa kaasee yeroo sanitti YouTubein namni baay'een hin baranne namni baay'ee waa'ee YouTubein beeku faayidaa YouTubeidha hin beeku yeroo sanitti kan banadhe platformii YouTube kana wal baruuf illee rakkoon ana cinaa jiru baay'eedha hin beeku sitingii sirreeffachuu qabda waa baay'ee beekumsa ittiin qabu ufuma kan kooti garuu beekumsa horata keessattuu ijoollee yeroo sanii YouTuberoota hindootaatti kan ilaalaa ture YouTuberoonni sunniin hedduu tokko na qarqaranii jiran jedhee yaada Itoophiyaa keessatti namoonni ani irraa fayyadame tokko illee hin jiru. YouTuber ani irraa fayyadame tokko illee jiru. Ijoollee sanii ilaalee gara biyya keenyaatti irratti hojjedhe. Egaa YouTubein kan koo sa'aatii erga guutee subscriber erga boodallee immoo baankiidhaan wal qunnamsiisee akkaawuntii AdSenseedhaan create godhee apply godhee kan hunda keessa darbeeti jechuudha. YouTube channel kan koo yeroo ammaa kanarratti doolaara hammanaa hojjechaa kan jiru jechuudha ji'a keessatti. So platformii kana fayyadamee kan argachaa jiru. Platformiiwwan dabalataas qaban cryptocurrency irratti trade nan godha. Akkanumallee cryptocurrency adda addaa ni bitanii gurgura. So isa kana irratti illee galee argadha. Telegram irratti immoo Telegram irratti illee nan hojjedha. Telegram irratti muraasa percentii muraasa ni argadha. Website irratti illee percentii muraasa ni argadha. So hojiiwwan baay'ee qaba jechuudha. Hojiiwwan kanneen alatti YouTube channel kan qorra isa an argadhuudha kan isiniif ibse. Platformiin an hanga ammaatti irratti hojjetin lamaadha. Innis TikTok fi Facebook page kanneen lamaan irratti hojjenne. Platformiiwwan kanneen lamaan irratti immoo yeroo dhiyoo keessatti ni hojjedha. Viidiyoo gaggabaaboo achirra galakkisuudhaan hedduu akka irraa hojjedhu abdiin qaba. So yeroo hin qabu waan ta'eef yeroo baay'ee wanta akkanaa kana hojjechuu kan danda'iniif malee yeroo gahaa osoo qabaadhe platformiiwwan kanneen irratti illee hojjechuu danda'a. So yeroo hundayyuu yeroo isin barsiisu ani namoonni koomentiiwwan akkana barreessitan baay'eedha ni jiru. Garuu wanti isin dagattan tokkotu jira. Platformiin kamiyyuu akkanaan isiniif kafalu hin jiru. Hojiin online akkanaan beekumsa tokko malee wanta ifaajee tokko malee yookaan immoo xaarii tokko malee siif kafalu tokko illee hin jiru. Platformiin kamiyyuu yeroo si gaafata, taayimii, beekumsa si gaafata, ilaalcha kan kee, kutannoo kan kee si gaafata. Kan hundayyuu ani yeroo sanitti YouTubein karaa ittiin kafaluun beeku jedhee osoo kan dhiisu ta'e har'a qarshii kan argachuu hin danda'u. Har'a YouTube irratti taa'eetuman ji'a tokko osoo kan turu ta'e qarshii nin argadha. I know nan argadha. Isa kaleessa build godhe san irraa fayyadamaa jira waan ta'eef so karaa kan koo kanaan warroonni barachuu barbaadan immoo warroonni akka kan koo kanatti build gochuu barbaadan ofii keessaniif deeggaruu barbaadan immoo comment irratti yaada keessan naaf barreessadha. Koorsiin YouTube dhaallee qophaa'aatiin jira isarratti illee sirriitti ni barattu irraa fayyadamtu. Viidiyoo kana kan isiniif hojjedheef warroota online irratti hojii qarshii hagana argachuu ni dandeessa yeroo isiniin jedhamu so bayettaniif amma qabatamaan waan argitan natti fakkaata. Namoota baay'ees ilaaluu dandeessanii namoota kanaan dura social media irratti beektan yeroo amma kana of jijjiiran Raachuu Tasfaayee arguu dandeessanii
baay'ee ijoollee baay'eetu jira. Maqaa kaasuun nama dhibaa. Isaan kanneen argaatiin immoo namoonni kunniin jijjiiramaatiin online namoota kanneen argaatiin hin amanu yoo jette ofii keetii amanuu dhabuu dandeessa. Nuti garuu irraa hojjenna. Waan dandeenyu irratti hojjenne irraa hojjechuu ni dandeenya. Isinis irraa hojjechuu ni dandeessa. Isa kana isiniif nan ibsa. Isa kana immoo ofii keetii research goote. Yeroo an ofii kan kooti YouTube jalqabutti yeroo ammaa kana barnoota karaa baay'eedhaan argachuu dandeessanii. Yeroo sanitti ijoollee Hindiiti kan laalu. Nama biraa irra ilaaleetiin kan irraa baradhu hin jiru. So platformii isaanii ilaaleetan irraa baradhee gara kan kooti jijjiiree irraa fayyadamaa ture. Isinis haala saniin irraa fayyadamuu dandeessanii. Egaa gabaabinumatti viidiyoo har'aa kana keessatti akkaataa ittiin online irratti qarshii hojjechuu dandeessa. Qarshiin online irra ni jira. Ni jira. Viidiyoo kanatti aanee hojjetamu tokkotu jira. Waa'ee jijjiirama yeroo ammaa kana. Akkamitti beekumsa keessan gara qarshiitti jijjiirachuu akka dandeessan viidiyoon isiniif qophaa'ee jiru tokko ni jira. Viidiyoon sun immoo hedduu keessanii kakaasaa dheetii yaada abdiin qaba. Egaa viidiyoo kana isiniif dhiyeesseef namoota amantummaa hojii online irratti hin qabnee fi akka irraa fayyadamtan immoo abdiin qaba. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Ani Muhammadiin jedhama. Chaanala kan Soofumara app irraa YouTube chaanalii kana faaraa ta'uu taatan subscribe, like, share gochuun irraa hin irraanfatina. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.